Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii an nagaa jira galata rabbii hundi keessanuu akkam jirtu nagaa jirtu baga jiraattanii anis nagaa jira isiniin jedha akkam jirtu fayyaa keessanii ar'ammoo maal qabadhee dhufe yoo jettan waan guddaa wayii baqqaanii waan haganan jedhamne wayii wanta gorsa bareedduu wayii nama wakamiifuyyuu jechuudha it's all of people nammoo hundaaf yoo jechuudha qamadhee dhufe YouTube kiyammoo like share subscribe godhu hin dagatinaa isiniin jedha asumaan namoonni immoo maatii kiyyan taane maatii naaf ta'a isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa hundi keessanuyyuu akkasuma immoo wanta narra qabadhee dhufe gorsi xiqqoonis waa'ee hajjii mucaa Yaman jiru mucaa bareedaa mucaa furdaa Ambassaa sanin beeytanii namni mucaa hajjii hin beekne hin jiru gorsa kana hajjiif qabadhee dhufe akkasuma immoo karaa messenjera karaa WhatsApp karaa imo karaa kamiiniyyuu share godhaa biraangaa isiniin jedha hajji namoonni wallaalan tokkoyyuu hin jiru akkasuma hajjiin kun garuu wanti na dinqisiise keessa hajjiin osoo caaltuu qabuyyuu osoo micattii bareedduu micattii dibumbushee micattiin amallisii bichaan nama hawwatu micattii dhaabanni sii bareedu sun osoo jirtuyyuu micattii cafallaqaa takka amma imaanee irratti fuudhe imaanee erga fuudhe amma guyyaa sadii erga guyyaa sadiitti imaanee irratti fuudhe okay haa fuudhu chiggireellaw ishi haa jenne haa fuudhu jenne fuudhe ishi rakkoon qabu imaanee irratti garuu nama biraa fuudhuuf maaf yaada ka jedhu hedduu tokko na cinqee hedduu tokko sammuu kiyya na dhiphisee hajjiin garuu caaltuun biyya galtee caaltuu dhiisee micattii bareedu san osoo inni dalagaa tokko qabaanneeyyuu osoo inni taa'ee manuma ciisee isiin dalaydee mana arabaa keessa dhaabatte akkatti mana arabaa keessa dhaabatanii itti fidan hundi keessanuu hin beektanii osoo arabni nu arrabsituuyyuu osoo ijoollee isaanii nama arrabsanuuyyuu isin hojjettee itti fiddee osoo inni algarra ciisee akkanatti baalabbaata profeessar fakkaatee inni ciisuyyuu isin itti fiddee inni garuu qarshii isii nyaata isii maratti sadallabaa isii odoo isiiyyuu hin jiraachisin isiinuu aartee gara biyya isii irraa kuttee amma immoo imaanee fuudha imaan irratti immoo nama biraa fuudhuuf inni dubartii kamuu ta'a arge ma fuudha hajjiin namuu arge hundaayyuu fuudha maaliif ta'a nama tokko erga fuudhe erga jalqaba nama tokko jalatee itti makame nama san haala bareedan ankabaakabee maaf hin jiraachifne hajjii hedduu tokko garaana nyaatti caaltuuni omaa miti caaltuun ammallee fataa zanaa jettee jiraatti garuu hajjiin yeroo namoonni hundi piraankii godhu yeroo Sayidoon piraankii godhu yeroo Abdiin piraankii godhu yeroo Muktar piraankii godhu dubartii adda addaa fidan yoo isaan piraankii godhan dubartii sana hin jaalladhe eeyyan hin jaalladhe rabbii jedhiiti na jalan dabarsii jedha hajjiin gisee hundaa maaliif ta'a kun kanuma dura ganamatti jalqa itti dabalamti samma wajjin maaf hin jiraanne ijoolleen biyya adda addaa keessa jirtan amma imaanee sun ayxee isatti qalabatii godhatte guyyaa eengaddaa jechuudha biyya ambaa kana keessatti nikaa hidhachuun waan ulfaanne natti fakkaata osoo maatiin hin beekin osoo abbaan hin beekin dhiyooma ol caaltuun odda galtee reefuu torbee takka okay caaltuun galtee jirti torbee takka keessatti jaalattee hajjiin nama caaltuu jiraachisuu hin dandeenyetti imaanee jiraachisaa hagasumatti nikaa godhattee yalla nikaa hidhanna yalla nikaa eessatti hidhatta bareedduu tiyya biyya arabaatti Yamaniin sammuu hin qabne Yamaniin sammuu hin qabne asii waraqata irratti arabiffaan katabdee wannuma fakkaanne barreessitee nikaan sii hidhamette sitti kennite abbaa kee kamtu nikaa sii hidhe jaarsa kamtu nikaa sii hidhe fira kee kamtu beekee nikaa sii hidhe haadha nikaa kana booda immoo miidiyaa irra baatee akkas na godhe birrii kiyya narraa fuudhe mindinnoo na godhe dalagaa hin dalagu indoom hajjiin tolchee eegisee takka caaltuu takkichi garuu cubbuu irratti hojjete caaltuu nama baay'ee fayyaalatti baay'ee jaaladha caaltuu sana imaana dodoo amala hajjii beektu hajjiin nama hojii hojjetu tokko miti nama ciisee waan caaltuun hojjettee mana arabaatti irra deemtee itti fidde bichaa nyaatudha hajjiin sun it's crazy hajji is crazy kanan qabu hajji
osoo amala isaa beetoo ni caaluun jiraasin dhayxee teeruuti bormoo miidiyaa irra baate hajjiin akkasuma ammaa yoo kaate waraqata kiyya naa kenni jetti kaleessa waraqata kiyya naa kenni waraqaa kiyya naa kenni waraqaa kiyya naa kenni hin deema waraqaa hoo si kenna eessa deemta silaafuu hin deemta hoo heerumtee baate maal faayidaa sii qaba dhiisi dhiira biyyaan baan jaalatin dhiira bargarii quuf dhiira asiiriin maangoon garaa guute dhiira ruusni garaa guute dhiira shawarman garaa guute dhiisi biyya keessa deebii Itoophiyaa jaaladhu galii qotee bulaa Itoophiyaa keessa jirutti heerumu yoo barbaade biyya namaatitti ijoollee Itoophiyaa akkana taate ijoollee Itoophiyaa akkas taate nuun jedha zeegan gandaa durriyyeen biyyarraa luka odoo hin neeqatin osoo surree kan qatin dhufisetti fuuraa kee dubartiitiin nyaatee dhugee yoo immoo inni bashannanee jiraatu yoo ati miidiyaarra baatee boottu yoo ati waraqaa naa kenni jettuun miidiyaarra ta'etti mee odoo faamiliin kee biyyaa dhagee maas hin jedha ajjii sun amma hin gaddi hedduu tokko na aarsa Sayidoon garuu desna jedhee thank you Sayidoo long life for you I love you so much Sayidoon pirankii hin gadda godhe baay'ee tokko namoonni hedduutti gammade maaliifi hajjiin akkamitti balcatii bareedduu caaltuu sun odoo isin nyaachistu osoo uffata sabaastu isiin mana dalagaa irra deemtee gisee inni galu isiin galtu inni odoo wanna takka hin hojjetin osoo algaa irraa ka'ee ganama isin irraa kaatee inni irraa ka'ee odoo dhafiin taa'ee ciisee daratii isaa kan galabbatee qotii ofiin qalabame fakkaatee odoo ciisu isiin galtu pirankii irratti dalaga pirankii irratti dalagee hin dharrabsa isiin immoo isa araarfatuuf maal goote caaltuun surree bittee caamaa bittee tisheertii bittee waan hunda gooteetaniin isa araarfatte mana gandaata irra deemaa dadhabaa jechuudha amma gadda caaltuun gubattee isaarraa biyya galte namatu addaan na baasedha namni tokkooyyuu caaltuuf hajji addan baafne never namni tokko caaltuuf hajji addan baafne an caaltu sin beekaa hajji sin beeka namni tokko addan baafne namni caaltuuf hajjiin akkamitti akka adda baan hojii hojjechuu dhabuu hajjiiti hajji bultii kee kadii hojii hojjechuu dhabuu keeti amma imaanee jaalatte hojii tokko hin qabdu qarshii tokko hin qabdu homu tokko hin qabdu lafuma kaateetiniin imaanee nikaa biratte nikaa jechuun waan guddaa miti itti gaafatan ta'uu dubartiillee sila hajjii mee maalumarraa jaalatte daratii isaa kana jaalatte daratii isaa kana yoo barbaadde ijoolleen jiran Itoophiyaa keessa qotee bulaan biyya namaatti kana ka bargariin daratii addaan akkatti babaaste jaalattaa coggaara namatti kaaste wallaahi amma takka eenyuun takka yoo tana roozaa waan maqaa isii roozaa tokko roozaa na fakkaate mucaan makiyyuu tokko Suudaan irraa ka Suudaaniin saaniyaa fi finjaala dhiisistu Suudaan irraa birrii ofiitti baaftee odoo abbaa fi haadha isiitii ergite fiddee kiyyuun akkas na godhee kiyyuun laphee kiyya na nyaatee kiyyuun laphee kiyya na barrasee kiyyuun mataa kiyya na adoolchee jettee bootte osoo qarshiisan musliima yoo taate mana masgiidaaf kennaa kiristaana yoo taate beet kiristaanaaf galchaa maaliif rabbi keetirraa argatte ar'ame kiyyuun sun roozaan gaafa boottu kiyyuun jechuu kiyyuun sun amma abbaa gaafa sii Suudaan irraa fiddu mucaan caacitii fakkaata nama dhalatee jedheeyyuu bishaan fuulli isaa marti bishaan argeen fakkaatu nama midhaan nyaatee bulu fakkaatu mucaan luqqaan sun jechuudha kiyyuun sun amma garuu isiin biyya san irraa fiddee uffatatti uffistee nyaachistee obaastee waa meeqa gootee inni irraa zargiin inni nafne hin jiru aleen hin zargiin jira jennaan keessaa kute Abudabii zargiin jira jennaan keessaa kute Shaarjaa zargiin jira jennaan keessaa kute isiin immoo miidiyaa irratti goote kiyyuun immoo akkatti baalabbaata fakkaatan akkatti qabrar jedha bakka barbaade dab isiin hor jaartii fakkaatte miidiyaa irra baate kiyyuun akkas na godhe kiyyuun akkana nagaa itti kinu jaartii fakkaatte qarshii kan kee qabadhu qarshii kee yoo qabachuu hin barbaanne yoo kaatuu hin barbaanne yoo horra keetii erguu hin barbaanne yoo akka qarshiin kee badu yoo barbaadde qarshii kee jechuudha inni hojjetin zim jedhee taa'e maaliif durriyyeen abbaa barbaade sirraa nyaata maaliif itti kennita
nama tokko jaalattee miti tokkoffaa dhiira tokkoon jaalatta. It's okay. Life is no balance. Life is no balance. Setting Arabi faranjiin Ingiliffaan. It's okay. Life is no balance. Jaalatteemi dhiira tokko jaalatteemi. Ishi yeroo jalqabaatiif qarshii tokko si gaafate. It's okay. Mee kenniif haa jennu gisee tokko jechuudha. Jalqaba kita lammatoo si gaafate maaliif si gaafate namni tokko kasi jaalatu dhiirri tokko kasi jaalatu of danda'ee jennaan. Of danda'eennaas si barbaade jechuudha. Namni tokko yoo dhuunfaa ofitti yoo of danda'e nama biraa barbaada jechuudha. Namni of hin dandeenye tokko nama biraa irraa maal godha? Innaa kanaafi ijoolleen biyya namaa keessa jirta hunda osoo hin taane dhiirris hunda osoo hin taane dhiirris tokko tokko hin jira ka hojjetu iyyuu baatee ka tinki ka godhu jechuudha sammuun isaa jechuudha hamiroon isaa kun jechuudha tinki kan godhu hin jira tokko tokko immoo ka zuma jedhee birri namaa nyaachuu fi bineensa fakkaatee nama eegus jira dubartiin takka illee gaariin hin jirti takka illee badduun hin jirti nuti jechuudha kanaafiyyuu biyya namaa kana keessatti maqaan akka hin banne. Maaliif maqaan nu badaa shamarran biyya arabaa dhiirri birri irraa nyaate miidiyaa irratti bootti maaliif nu hin jiranii hojjedhu qarshii kee walitti qabadhu galii gara biyya keetii guute dhiirri Itoophiyaa keessa dhiirri akkanatti jira dhiirri sammuu qabu jechuudha dhiirri hojjetee bashannansiisee matarratti baatee jiraatu meeqa kamtu jira asitti kana ka bargariin laphee addaan baaste kun suun fayyadu kun boro bargarii sees nyaata yu qoxxome way dhiira tokko jaalattee jennaan nikaa biyyatti abbaa kee haati kee hin beektu asitti deemtee police station jedhama afaan Ingiliffaatiin Itoophiyaatti mana murtii jedhama maaliif beekaa Itoophiyaa akkasii shari'aa firdii beeksa asitti caccaacaadhaan godhatta waraqata qulitti xaqalalee kiisii hudduu duubaa san keessa sii kaayata boru jaazatti ati qaaqaa gootee muuzii minamina sibbuna maal dalfistee meekaapiin of lawwastee habiibii jettaa jireenya dagatte inni boru ati deemi dalagii fili jedha ati manatti bargarii asiirii maangoo quusista inni lapheen isaa addaan bahee furdatee waan ta'u dhabe boru gaafati meekaapii dibattee fuuldura qaaqaa jettu inni bargarii si'u cirata sima si cirata please take care from all of my country there of eeggannoo cimaa godhaa hojjedhaa walitti qabadhaa gara biyya keessanii gala yoo asitti seerumuu feetan inni isaa hojjetu isinis hojjedhaa gara biyyaa galaate akkasitti walitti dabalama. Zim jettanii dhiira tokko osoo hin hubatin amma balaan itti dubbii kana kaase balaa hajjiiti. Hajjii nama hundumaayyuu dhima fuudha maqaan dubartii takka arginaan bira taruu hin danda'u. Hajjii dubartiis rabbii jedhi nan dabarsin jedha ofii garuu wanna takka hin qabu 0% sammuun isaaniitiin ijoollee qaba biyyaa niitii qaba ijoollee qaba achitti beeksisaan isaa immoo ijoollee isaa wajjin rakkatu jira inni asitti immoo niitii hin qabu homaa takka hin qabu eeggadde birri imaanatiin isii tana fuudha jedha. I big problem akkasiin siniin jedha ijoolleen biyya namaa keessa jirtan of eeggannoo godhaa of eeggannoo guddaa godhaa qarshii keessa namaaf hin kennin qarshii kennitanii yoo miidiyaa irra deemtanii boottan baay'ee ulfaataa osoo maatiin biyyaa nama dhageen nam sababa nama dubartii tokkootiif dubartii miiliyoona tokkootiin lakkaa'amne maqaan badaa ijoollee dubartiin takka fakkeenya biyya namaa keessatti waan hin taane yoo taate